Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii naga kooti isinis bakka jirtanitti baga nagaa fi raaftan isin ji'a. Egaa haras jechuudha barumsa haaraa viidiyoo haaraa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhee jira. Barumsichi haaraa viidiyoon haaraa kun ammoo maal kan jedhu wajjin itti deemnee ilaalluta. Barumsichi keenya haaraadha. Aappii tokkollee osoo isin hin barbaachifne waan haaraa kan wajjin ilaalluta jechuudha. Maali inni kan jennaan bilbila keenya guyyaa jalqabaatiif guyyaa inni akka kaampaaniin isa oomisharraa inni baname ilaaluu dandeenya jechuudha. Waaw haala kamiin kan jedhu intro booda wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa intro booda ammas deebinee dhufneetiin jirra jechuudha. Egaa barumsichi keenya karaadha akkuma isiniif hime kana aappii tokko malee guyyaa bilbilli keenya guyyaa jalqabaatiif akka oomishamarraa inni baname ilaaluu ni dandeenya. Faayidaan isaa as keessa maali kan jedhuuf bilbila tokko haalli qabannaa nama murteessaadha. Uffata isaa itti godhanii guyyaa gurgurachuuf barbaadan jechuudha. Guyyaa akkanaa bite jedhee namni haaraadha akkanaa bite maal jedhee nu sobuu danda'a. Kanaaf ammoo walumaa galatti nuti akka namni nu sobne san haala ittiin ilaallachuu dandeenyu. Isa dura garuu warroonni chaayinaa lafootiif haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Sabskiraayib godhaa isiniin jecha gama barumsichaatti akkasuma ammoo laayik viidiyocha hogguu laaltan laayik sun goone akka bira hin dabarre. Akkasuma ammoo namni biroos qooda akka irraa fudhatuuf sheer waliif godhuu hin irraanfatinaa. Linkii isaadha jechuu gad buuftanii iddoo biraatti maxxansuu osoo hin taane. Kana jechaa gama barumsichaatti gabaabbinaan hoggachiis hin dabarsu aappii tokko osoo hin barbaanne mana bilbilaa keenya keessa eenyuyyuu ni beeka jee yaada. As keessa ni seeni. Hogguu seenneetiin jenne haala kanaan kunooti. Ni argitan jedhee yaada. Achi booda ammoo 12,580 mallattoo urjii 369 jennee bifa kanaan hogguu deebinee mallattoo maslaalii kana gadi tuyne jechuudha. Takkaahuu murabbaa yoo gadi tuyne isa kana yoo gadi tuyneetiin jenne maaltu dhufa kan jedhu koodii kana qaceellotti ilaalaa. Haala kanaan isa tuyne hogguu gadi tuyneetiin jenne kunooti. Bakka kanatti nuuf baasa jechuudha. Guyyaa bilbilli keenya yeroo jalqabaatiif baname amma eessatti nuuf baasee kan jedhuuf kan isinitti agarsiisu ta'a. Kunooti bilbilli kun guyyaan jalqabaatiif kan inni baname kuno guyyaa kana akkuma argaa jirtan jechuudha. 2019 bakka irra maramee jiru kana 2019 ji'a jahaffaa bulii 20 takkatti baname jechuudha. Waaw! Kaampaaniin isa oomishee kan inni baname internet tokkollee isin hin barbaachisu ammoo wanni kun internet hin barbaachisu 2019 ji'a jahaffaa bulii 21 jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha kunoo isinitti mul'ata jechuudha. Haala kanaan jechuudha akkuma amma isinitti mul'ise kana 2000 fi jalaa ol lammaffaa kan jiru jechuu gama tokkoon 2019 ji'a jahaffaa bulii 20 takka bilbilli keessan kamiyyuu guyyaa isaa haala kana isin agarsiisuu danda'a. Eenyuyyuu bilbilli kun haaraa bara akkana taate maali moodela haaraa jedhee isin sobuu hin danda'u. Akkasuma immoo dhiyoo kana bitee bara hin turre bilbilli kun hanga hojii eegalee jabaatti hin fayyadamne jee eenyulleen isin sobuu hin danda'u jechuu. Kanaaf haala kanaan ilaallachuu dandeessan jechuu. Walumaa galatti barumsichi keenya haraadha kana fakkaata. Barumsa birootiin hanga walitti deebinutti viidiyicha laayik gochaa nama birootiifis qoodaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha.